Ashamaa harka fuune ijoollee Oromoo akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koodhaa isinillee kana gaataatan waaqayyoorraa abdii guutuun qaba akkasuma biyyoota adda addaa keessa kan jirtan hundumti keessaniiyyuu lafa jirtanitti waaqayyo nagaa isinaa taasisan isiniin jedha egaatii badeen jira baduu kootiif dhiifama akkasuma warroonni gaafii nagaafachaa turtanillee egaa danda'amaatiin koomentii jala isiniif deebisuu yaadan jira warra sun isiniin deebisinaaf immoo yoo dhiifaman isiniin jedha hiriyootaan kan koo egaati gaafii tokko kan sin nagaafattanii agam beekurraa isiniif deebisuudhaaf annifa jechuudha osoo gara viidiyoo haaraa dhufeefitti hin darbiniin dura warroonni yuutuubii kee sabscribe godhin ammallee irra deebi'uudhaan sabscribe naa godhaan isiniin jedha warra osoo sabscribe godhin dabartan akka sabscribe naa gootan abbeessin irraa qaba akkasuma warroonni sabscribe gootan immoo guddaa galatoma isiniin jedha ijoollee Oromoo kennaawwan koo hedduun sin jaalladha hedduu sin kabaja egaati hiriyoonni kiyya tokko zayitii akkamii fayyadamtaa naan jechaa turtanii iskiriinaan isiniif kaa'een ture garuu mul'atu seeraan nutti argisiisa warroonni jettan jechuudha zayitiin ani fayyadamu isa kanaadha iskiriinshaat gochuu dandeessan jechuudha isinitti mul'ata jedhee yaada innaa zayitiin ani fayyadamu yeroo baay'ee isa kanaadha jechuudha kokonaat ooyilii ta'ee garuu isa kanaadha kokonaat ooyiliin gosoota hedduu qaba inni biraa immoo isa kana jechuudha inni kuni kokonaat ooyilii ta'ee oliiveeraa wajjiniin kan hojjetamedha jechuudha inni kun rifeensa xiqqoo rifeensa ni jajjabeessa warroonni rifeensi kan keessanii baay'ee lallaafaa ta'e yoo dibattan malee warroonni rifeensi kan keessan jajjabaatu osoo dibachuu baattanii isiniin jedha maaliif rifeensa keenya baay'ee jajjabeessa waan ta'eedhaaf inni kun garuu rifeensa keenya baay'ee bareedaadha rifeensa keenya ni laaffisaa isa lammataa immoo akka qarqarsan caccabne deemuu taasisa jechuudha yoo seeraan itti fayyadamtanii baay'ee bareedaadha dhugaa ani zayitii hedduun fayyadamaa ture akkasuma kireemii hedduun fayyadamaa ture garuu tokkoon isaayyuu na fayyadne inni kuni baay'ee tokko bareedaadhaan isiniin jedha hiriyoottan kan koo bitaatitti fayyadama faarmaasii kamittiyuu ni argattu jechuudha faarmaasiitti ni argattu yoo faarmaasiitti hin arganne ta'e immoo onlaayinii shooppirraallee ni argattu jechuudha yoo barbaadan iddoo kamittiyuu ni argama kuni inna baay'ee bareedaadha akka bittin itti fayyadamtan abdiin qaba inni viidiyoo kiyya har'aa waraabuudhaaf dhufe jechuudha obboleeyyan keenya tokko rifeensi kan keenya ni caccabaa inni kuwwan immoo qarqarsaa nu harka caccabee dhumee kun immoo ni goggogaa maal fayyadamne rifeensa kan keenya kan goggonne yookiin immoo kan jalaan caccabne akkasumas akkan bubuqqaani gochuu dandeenya warroota jettanidha fi jechuudha egaati rifeensi kan keenya kan caccabu yookiin immoo kan buqqa'u jechuudha inni tokkoffaa yeroo rifeensa keenya dhiqannu inni tokkoffaa rifeensi kan keenya kan caccabuuf yookiin immoo kan goggoguuf yeroo dhiqannu rifeensa goggogaa waan miiccinuudhaaf rifeensa keenya osoo miicciniin dura tireetmentii qopheeffannaa fi keenyaatti fayyadamnu qabaachuu qabaanna yookiin immoo yoo wanta qopheeffannee dibannu sana hin qabaannu yoo ta'e immoo zayitiidhuma qabnu kana sirriitti laaffisnee dibannee sanan booda dhiqachuu qabaanna malee rifeensa goggogaa yoo miiccine inni erga miiccamee booda inni goggogaa sanarraa jalqabas goggogaa waan tureef jechuudha kanarraan kan ka'e rifeensi keenya illee bubuqqaa deema jechuudha kanaafidha tokkoffaa rifeensi keenya kan goggogu inna haala maal qopheeffannee dibachuu qabaanna kan jedhuuf isa tokkoffaa viidiyoo har'aa irratti kan qabadhe dhiyaadhe jechuudha viidiyoodhaan qabadhe isiniif dhiyaachuun xiqqoo natti hin tolle inna iskiriinshaat irra isiniif laaluu dandeessan haala wanta hundumaa jechuudha isa tokkoffaa muuzidha lammaffaan abukaadoo puuphaa fi zayitii rifeensa keenyaaf itti fayyadamnu zayitiidhuma kamiyyuu yaa ta'u jechuudha abukaadoo fi muuzii zayitii akkasuma puuphaa erga qopheeffanneeti booda akkuma asirratti argitan kana jechuudha erga kana sadeen qopheeffanne booda zayitii mataa keenyaaf nuuf ta'u sana erga qopheeffanne booda kana sadeen iyyuu bakka tokkotti ni daakna maashiniin erga bakka tokkotti daakne booda immoo rifeensa keenya ni dibanna jechuudha rifeensa keenya dibannee yoo xiqqaate hanga sa'aatii lamaa yookiin immoo hanga sa'aatii tokko ofirra tursinne sana booda osoo dhiqannee baay'ee bareedaadha jechuudha isa lammataa immoo yoo kanallee hin qabaannu yoo muuzii fi abukaadollee ijoolleen arganne ni jira waan ta'eedhaaf jechuudha isbaadii yookiin immoo urgoo jedhamana fakkaata afaan keenyaan isbaadii warroonni biyya arabaa jirtan isbaadiidhuma jedhamanatti fakkaate isbaadii fi puuphaa bakka tokkotti walitti daakne yookiin immoo waliin dhoofne osoo dibannee inni sunillee baay'ee bareedaadha inni itti aanu immoo
yoo buupha sin argan kanneen amma sinitti hime kana hunda keessaa yoo tokko yoo argatan bareedaadha. Yoo abukaadollee dhabdan muuzii qofa buuphaa wajjin daaktanii dibachuu ni dandeessu. Yoo muuzii dhabdan buuphaa fi abukaadoo bakka tokkotti daaktanii dibachuu ni dandeessu. Yoo immoo yoo abukaadolleen argatan ta'e yoo abukaadoon argatan ta'e wantuma mana keessatti argamu wanta rifeensa keenyaanii fayyada jettanii tokko walitti fayyadamuudha jechuudha. Rifeensa keessanii malee gogogaa hin miiccatinaa. Lammataa immoo maayoneezii arabni kan wantoota adda addaatti fayyadamtu jechuudha. Nyaataaf maayoneeziin illee baay'ee bareedaadha. Yoo qabaattan mana keessa yoo jiraate maayoneezii fi isbaadii walitti laaqxanii dibachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo zeytuun jechuudha. Zeytuun isbaadiidhaan walitti naqxanii dibachuu ni dandeessu malee rifeensa kan keessanii duwwaa isaa hin miiccinaa jechuudha. Yeroo miiccitanii isa dhumaata irratti immoo ruuzii haala kireemitiin fayyadamtanii dibachuu ni dandeessu rifeensa keessan. Haala kireemitiin hoggaan sinin jedhu ruuzii erga miiccitanii booda bishaan qulqulluudhaan soogidda ruuzii erga miiccitanii qopheeffatanii booda zayitii yookiin soogidda wanti tokko sootti hin godhin ruuziidhuma duwwaa ni affeeltanii ruuzii erga affeeltanii inni sirriitti bilchaate mukuk jedhisan ergaatti qaqqabdanii erga baay'ee bilchaate booda jechuudha. Irraa baastanii erga inni qorree booda maashinitti daaktanii zeytuun itti naqxanii osoo dibattanii akka kireemititti jechuudha. Osoo dibattanii rifeensi keessan akkasini lallaafuun taasisa jechuudha. Egaatii mana arabaa keessaa kun hunduyyuu ni dhabama jedhee hin yaadu. Wantoota tokko dhabdan isa kaawwan akka argatanitti fayyadamtan abdiin qaba. Hiriyoottan kan kooyi egaatii wanta nan gammaa sinitti kana yoo fayyadamtanii rifeensi kan keessan waan isiniin guddanneef tokko ni jiranii guddata jechuudha. Isa tokkoffaa yeroo rifeensa keenya miiccinee erga goggoggee booda zeytitti dibni haala kanaan osoo dhaanne fuuldura isaa osoo haala kanaan dhaanne jechuudha. Rifeensi keenya nu alaa isin caccabu. Isa tokkoffaa immoo guyyaa guutuu shaashii hidhannee waan ooluuf ijoolleen biyya arabaa wal hundumti keenya shaashii hidhannee waan ooluuf shaashiin adda kanarra waan ooluuf jechuudha. Rifeensi kan keenya guutummaan guututti ni buqqaa jechuudha. Kanaafidha rifeensa kan keessan akkas dhaadhaas hin jedheen ture yeroo darbilli jechuudha. Har'ammoo haala kanaan dhaadheen dhufe jechuudha. Ni argisu jedhee abdiin qaba. Egaatii haala kanaan itti fayyadamaa rifeensa kan keessan akkasuma bareeduma fuula keessanii eeggadhaan sinin jedha hiriyoottan kan koo. Hundi keenya yoo biyya ormaa kanatti namnu ni galla waan ta'eef haga biyyi gallee biyya keenya geenyutti immoo biyya ormaatitti hojii arabaa qofa irratti of gatu hin qabaannu. Ofii keenya of eeggachuu qabaanna jechuudha. Bareeduma keenya eeggachuu qabaanna sinin jedha hiriyoota kan koo. Egaatii viidiyoo sinitti dheeressuutti asumarratti hin xumura. Hanga ammaatitti wanta dubbadhe keessatti wanti sin mufachiisu tokko jiraate dhiifama sinin jedha. Egaatii deebuudhaan warroonni YouTube keessa subscribe gochuudhaan na jajjabeessan sinin jedha. Kennaawwan kan koo yoo balleessee jiraadha dhiifaman sinin jedha. Egaatii subscribe gochuudhaan kana jajjabeessan abdiin isinirraa qaba hunduma kan keessaniyyuu. Gaafii yoo qabaattan immoo akkuma yeroo hundaa akkuma baratame koomentii jalatti naaf barreessan sinin jedha. Yoo na danda'ame koomentii jalatti sinin deebisuu nan danda'a. Yoo immoo hin danda'amne ta'e haala kanaaf viidiyoo sin hojjedhe sin ta'uu nan danda'a jechuudha. Hanga xumura viidiyoo kiyyaatti waan dhaggeeffataniif galatoomaa sinin jedha.